gama bahaa ka Komaander Jeneraal Khaliifaa Haftaariin hoogganaman akka waraanan Turkiin bobbaafamu isaanii dubbatan maddeen oduu kun. Gabaasaa Edwaard Yeraaniyaan sooratu dhiyeessa. Liibiyaa abbootii waraanaa lamatti wal qabeetiin gamgamaan bulchuu jira. Tokko waraana GNA jedhee maqaa baafate. Kaan ammoo waraana LNA jedheetiin maqaa baafate. Akka daayirektarii miidiyaa waraana Liibiyaa Kolonel Khalid Mahajurii televezyiinii Araba irratti torbaan dabre jedhetti Tarkiin milishoota Tripoolii jiran qarqaarteetiin dirsirtee lolte deebisuu fi waraana namaan fixxu hedduu achi duulchifatte. Warri hojii akkanaatiif Soomaaliyaa filatan jedhan ammoo achi ga'uuf dhibaachuun ammatti mirkanaa miti. Tokkummaan mootummoota namni seeraan Liibiyaa bulchuu jiru waraana GNA jedhee mirkaneesseef. Mootummaan waraana GNA akka tokkummaa mootummootaatti muummee ministeera Faayiz Al-Saraajiiti. Tanaaf qarqaaruu jirallee. Fulaan akkan daraab walaadhuu jiran sirte qaarii lafaa jirtu. Daarii lafaa jirti qabeenyi guddaa qabdillee. Sirte tana GNA fi LNA walirra qabuu jira walirra fudhachuuf. Waraanii GNA kunin sirte tana waraana Khaliifaa Haftaar maqaa LNA jedhamu irraa deebifachuuf loluu jira. Oduun dhibiin ammoo akkum Tarkii Kataarilleen sirte deebisuu fi Somaalota hedduu duulchifteetiin kurfoo jirti. Duultee achi ga'uyyuun ooltedhan. Footoo waraana kanaallee miidiyaa Arabaa hedduu irratti babbaa'uu jirti. Tarkiin cibra waraanaa hedduu Soomalee keeyyatti. Kataar waliin taatetti waraanaa fi basaasa Somaalee hedduu leenjifteef akka oduun miidiyaa Arabaatti. Paul Sullivan Ameerikaa Washington DC'tti Yuunivarsiitii ittis biyya National Defense University jedhanitti barsiisa. Tarkiin waraana namaan fixan Liibiyaatti oofuun waamamaati jedha. Maan jennaan akka jechisaatti namni Tarkii ibiddi sun duuduun fedhu. Abbootiin waraan Liibiyaa yoo waladhani marru hedduu waraan waliin fixan qaxarataniitiin biyyi dhibii walti yaammatan. Pireezidaantiin Liibiyaa Khaduriilleen waraan ofii dhugeeffachuu didee jennaan waraan ofii diigee waraan dhibii qaxarateetiin ala bitate. Rami Abdelrahman dhaaba Biriitish jiru harakkoo Siiriyaa to'atu keessa hojjeta. Tarkiin jar namaan fixan 18 sirte keessa filatteetiin Liibiyaatti duulchiftee jedha. Taatullee akka oduu himaa waraan Liibiyaa Major General Ahmed Al-Masaariitti waraanni Siiriyaa guuranii dhufaniin kun humni hedduun torbaan dabre keessa bidiruu duudee Tripooliin qaxxaamureetiin Xaaliyaanatti baqachuuf karaatti bu'e. Saawudii Arabiyaa keessatti hagammaatti namoonni 270,070 ol vaayirasii koronaan qabamuun isaanii kan mirkanaa'e yoo ta'u kanneen du'an gara 2,800ti. Yuunaayitid Isteets keessatti akka karoorfametti manneen barnootaa waggaa barnootaa haaraaf banamuuf yeroo torbanneen hagi tokko hafanitti ittaanaa pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Maayik Peens ka bulchiisi pireezidaanti Tiraamp barattoonni kallattiidhaan manneen barnootaa deemuun barsiisota isaaniirraa barachuu filate deeggaruun dhiibbaa gochuuf jecha har'a kutaa Noorz Kaarolaanaatti imalanii jiru. Hoogganoonni kutaa sanaaf falmitoonni kabiroon garuu sababaa vaayirasii koronaaf jecha mirgi waan filatan murteessuun naannoleef kennamuu qabu jechuun falmaa jiran. Kutaa Yuunaayitid Isteets Joorjiyaan kan dhiyeenya du'aan boqotan miseensa mana maree Yuunaayitid Isteetsiif qabsaa'aa mirga uummataa beekamaa Joon Luwisiif sirna geggeessaa deemsisaa jirti. Uummanni itti yaa'ee daawwachuudhaan kabajaadhaan nagaa sadhumaatti dhaama. Joon Luwis dhukkuba kaansariitiin waggaa tokkoof eega dhukkubsataa turanii booda umrii isaanii waggaa 80tti torban dabre boqotan. Waggoota 33f Atlaantaaf naannawa isheerraa filatamanii tajaajilaa turan Joon Luwis. Sirna awwaalcha isaanii dhuunfaatti waldaa kiristaanaa Dr. Martin Luther King keessaa tajaajilaa turan Ebenezer Baptist Church jedhamutti eega geggeessame booda reeffi isaanii bakka awwaalchaa Atlaantaa keessa jiru ka South View Cemetery jedhamutti kan awwaalamu ta'uun beekamee jira. VOA Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Xiinxala siyaasaa Jawaar Mohammed marroo sadeessootiif mana murtiitiin dhufaniitiin himatan. Torbaan lamaan duubatti mana murtiitti deebi'e. Jawaar miilota hooggantootaa fi miseensota paartii mormituu Koongireesii Federaalistii Oromoo ijjecha Hacaaluu Hundeessaatiin duubatti boriyya qabaman keessa tokko. Dhaddacha irratti poolisiilleen waan qoradhee jedhe mana murtiitti himate. Yakka guddaa jedhanitti beellam torbaan lama gaafatan. Abukaatootii Jawaar faan ammoo hojiin hojjetam gahaa miti. Qorattooti poolisii ammatti sila waan qorannee jedhan fixaniitiin dhiyeessuu qabanii jedhaniitiin mana murtiitti himatan. Poolisiin ammoo wanni Jawaariin himatan reefu guruu hooggantoota mootummaa ajjeesuuf yaalu ijjecha poolisiin shakkamu sabaaf sablammoota walitti buusuu yakka walxaxaaf bal'aa waan taateefi jedhaniitiin beellam gaafatan. Obbo Tulii Baayisaa abukaatota Jawaar keessa tokko Tigisti Gammee dubbise. Olmaan mana murtii har'aa akkam ture jennaan. Akka dhiyaatanii abukaatoti isaanii nama torba wajjin dhiyaatanii poolisiin yeroo naa kenname keessatti hojiiwwan hojjete jedhu gabaasa mana murtiif dhiyeessee abukaatonni hojiin hojjetame jedhamu kun gahaa miti. Yeroo kana keessatti xumuranii dhiyeessuu qabu turanii kan jedhu dhiyeessanii qorattoonni yeroo dabalataa guyyaa 14 nuufaa kennamu jedhanii gaafatanii abukaatonni guyyaan kun kennamuu hin qabu yeroo isaan gaafatanii fudhataman qabu jedhamee bira darbamee mirgi wabii eegamuu fi taphatan jedhu kaasanii kana gidduutiin
obbo Jawaar iyyannaa yookaan himata irratti dhiyaateef deebii mana murtiitiif kennanii turanii isaan kan jedhani ani nama nagaadhaan qabsaa'uudhaaf biyya kanatti galee namoonni hidhatanii mootummaadhaan falmaniyyuu hiikkatanii akka isaan biyya kana keessatti galan gola Oromiyaa hedduu keessa deemee meeshaa 1,000 ol hiikkachiisne mootummaatti kan namoota jirudha. Namoota nagaa ta'uu keenya kuniyyuu ni agarsiisa. Akka isaan jedhan kana nuti nama qindeessinee akka namni du'u akka qabeenyi badu hin goone kun dhimma siyaasaati malee dhimma seeraa miti. Qorannaan deemaa jirus qorannaa yakka osoo hin ta'in qorannaa siyaasaati. Kanaafiyyuu fala kan ta'u qorannaa kanatti fufsiisanii baasiin taane mootummaanis baasuu, qorattoota dhamaasuu, poolisii dhamaasuu, abukaatota dhamaasuu osoo hin ta'in furmaata kan ta'u ta'anii haasaa nagaa taasisanii haasaa siyaasaatiin furamuu qaba malee kuni karaa mana murtiitiin kan furamu miti. Isa kana manni murtii akka na hawwatu jedhanii mana murtiitiif isa kana ibsaniiru. Murtii yaada bitaa mirgaan dhiyaate erga ilaalee booda yeroo dabalataa guyyaa 12 jechuun gaafa 11/8/2020 itti beellamee jiraachuu akka lakkoofsa saranjitti. Qorannaan dhihaatee ammas abukaatonni fi obbo Jawaar immoo karaa keessa waan jiru himtanii booda dhaddacharraa deebiin abbaa alangaa maal ture? Yakki kun wantootadha. Yakki bal'aadha. Iddoo adda addaatti raawwatame. Lafa hedduu kan waliin gahee fi hojiin hojjennellee hojii quubsaa fi hojii ragaan raachisaa kan mul'isu arginee jirra. Kanaaf yeroo dabalataa mallee nuu kennamuu qabaatu buruu dandeenyee wanti kun bal'aadha. Iddoo adda addaatti namoota adda addaan deeganaa ittisa ragaa isaaniirraa fuudhee xumure waan ta'eef yeroo nuu kennamuu qaba. Ulfina yakkichaa hojii wal qabatee yeroo dabalataa barbaanna waan jedheef manni murtii galmee qorannaa poolisii irraa fuudhee dhaddacha addaan kutee gara daqiiqaa 45 booda erga galmee qoratee booda kan hin ajaje keessa. Egaan kanaan wal qabatee haalli keessa turan yeroo darbee obbo Jawaar yeroo mana murtiitti dhihaatanitti mana lafa jalaatti hidhamanii jiraachuu akka qorruu fi maatiidhaanis akka seerrayyamutti wal argaa akka hin jirre himanii san irratti wanni fooyya'ee jira amma? Mana murtiitti himuu baataniyyuu kaleessaan dhagee dubbiseen ture maatii wajjin haalli itti wal dubbisan amma fooyya'ee jira. Torbee garasii keessa akkuma waan hin fooyyofneef haati Jawaar bokkaa keessa dhaabbatanii akka isaan dubbisan ajajamee gaafa ajajamu obbo Jawaar haala kanaan dubbisuun deebi'u jedhee manatti ol deebi'ee nyaata guyyaa tokko lagatee jennaan achi waliin dubbatanii mana wayii ijaaranii mana keessatti dhiyaatanii akka isaan waliin haasa'an ta'eera. Garuu ammayyuu naannoo sana kan jiru inni namoota afaan Oromoo beekan fidanii nu bira dhaabuu yoo nu kaasofnu icciitii haasa'uu hin dandeenye kan jedhutu jira. Garuu mana murtii irra komii kanan kaasne amma ta'e fooyya'eera waan ta'eef haa ta'u jedhanii dhiisan. Obbo Tuulii Baay'isaa garee abukaatotaa dhimma obbo Jawaar Mahammadii fi namoota kaan isaan wajjin to'annaa jala oolfamanii hordofu keessai odeeffannoo nuun kennaniif ulfaadhaa isiniin jedha. Ani Tigist Gammeetii Niiwoork irraa. Bulchoota Koongireesii Federaalistii Oromoo keessaa obbo Dajanee Xaafaa qabameetiin amma manidhaa jira. Gaazexeessaa Guyyoo Waariyootii fi gaazexeessaa Mallasee Dirribsaa waliin gaazexeessota OMN 4 fi gaazexeessaa lammii keenyaa Yaasiin Jumaalleen warra hidhameetiin hidhaa jira. Jara kun maal keessa jira? Tan irratti mootummaa keessallee nam dubbifne Tsahaay Daamtootu nu erge. Ajjeefamuu artista Haacaaluu Hundeessaa hordofuudhaan boromtii isaa reenfi artistii kanaa gara magaalaa Amboo bakka dhaloota isaatti yeroo gaggeeffamaa ture. Reenfi magaalaa Buraayyuu irraa gara Finfinneetti deebi'uu waliin wal qabatee namoonni 1,000 lakkaa'aman hoggora reenfaa keessatti hirmaattaniittu jechuun shakkamanii hidhamaa jiraachuu mootummaan yeroo yeroon ibsaa jira. Kanuma waliin wal qabatee gaazexeessitoonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork OMN gaazexeessaa Mallasee Dirribaa, Muhammad Siraaj, Naasir Adam akkasumas gaazexeessitoonni kanneen biroon hidhamanii akka jiran maatii fi abukaatoon isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru. Gaazexeessaan OMN kan biraa Guyyoo Waariyoo ammoo wayita artist Haacaaluu Hundeessaaf gaaffiif deebii taasisetti wantoota artistiin kun dubbate keessaa mureeraa jechuun shakkamee hidhamuusaa abukaatoonsaa ibsaniiru. Dr. Tokkummaa Dhaabaa gorsaa seeraa fi abukaatoodha manneen murtii federaalaaf naannootti gaazexeessitoota OMN Muhammad Siraajiif Naasir Adam
bakka jiran hin barree jechuun gaazexeessaa Mallasa Dirribsaa fi Guyyoo Waariyoof kanneen biroon mana murtiitti dhiyaachuu isaanii ibsaniiru. Nuni gaazexeessota manna OMN keessaa yeroo darbee kan abukaatoo isaanii tokkoffaa Mallasaa Dirribsaa lammaffaa Guyyoo Waariyooti. Kana wajjiniin tokko lammii keenya kan ta'e Kooliin kan jedhamu tokkos ture. Mallasaafaa fi Kooliinfaa galmee tokkorra. Isaanis akkuma galmee Jawaarfaa Baqqalaafaa waanuma afuriin himatamanii kana irratti mormii kaasnee meejarreen kun tokko tokkoon isaanii kaan lammii biyya alaatii guddisaa nama kan Jawaariin guddisanii obbo Hasan Jimaa kan jedhamas wajjin turanii Guyyoon immoo egasii qobaasaa fidanii dhufanii innis dura poolisiin Oromiyaa akkasa qabe isa gara poolis komishinii Oromiyaa kan naannoo Gloobaal akkasa geesse sanaa booddee immoo halkan fidanii poolis komishinii magaalaa Finfinneef akkasa kennan akka nyaatallee akka hin arganne dubbate kan shakkinee gaafa Hacaaluudhaan intarviyu godhe waan gaarii keessaa kutee waan sabaaf sablammii walitti buusuu danda'u dhiyeessee sabaaf sablammiin akka walitti bu'an godheeraa kan jedhudha kan ittiin isa shakkinee jedhanii dhiyeessanii. Aadde Taaddalech Magarsaa haati warraan gaazexeessaa Mallasa Dirribsaa Mallaseen yoom akka qabamee fi haala inni keessa jiru kan dhaga'ee jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru. Tole Mallasaan kan qabame gaafa guyyaa 25 takka lakkoofsa Itoophiyaatti jechuudha. Guyyaa akkamisa gaafa sanadha kan qabame. Hagammaatti achi fudhachuun akka jirutti hin beekamu akka laawee jechuudha. Naannawa biirootii jedhan illee gaabiran jiru akka nageetti naannawa biirootii akka fudhatanidha. Konkolaachisaa cibsa wajjin. Waaree booda ta'uu isaan beekaa. Saatii isaallee beekuu baadhe waaree boodadha. Alaalatti argiitiin jira gaachaa ture itti siqnee dubbisuun hin danda'amne amma ammaatti itti siqnee waan dubbisnee hin qabnu. Ergasiise booda deddeebinee yeroo gaafannutti hin danda'amu jedhanii uffatumallee ammas immoo harkaa fuudhaatti kenna yeroo inni kan danda'amnedha kan nutti himan. Nyaata hoo eeggeessaaf? Nyaata gonkumaa hin danda'amu jedhan. Geessiniif hin beeknu nyaatas dubbisnees hin beeknu. Aadde Caaltuu Gazzaany haadha warraa gaazexeessaa Guyyoo Waariyooti. Guyyoon poolisii Oromiyaatiin torban lamaan kana mana jireenya isaatii qabamuu ibsanii yeroo ammaan kanas itti dhiyeenyaan gaafachuu fi wantoota barbaachisan kennuufiin rakkisaa ta'uu ibsaniiru. Duuba waan itti dhaqqabe sagalee ittiin kennanii maatiin sagalee itti jaalam deemee makaraan wayyaa nurraa fuudhanii ganam kanaallee deemee dhufee namni hin galchan duuba akkanumaan dhaabatee fageennaan isaa milleensi biraatti inna biraatti dhiyaatu dhaabatee gara federaalaa jira sagalee nurraan fuudhanii waan haasofnu walitti haasofnu harkumaan callaa nagaa wal fuunee gargar ba'a. Nyaata hongeessituufi? Nyaata hongeessan namirraan fudhatan. Sagalee mana murtii yaa eeyyamee fi warri poolisii duuba dhoowwanii warri federaal poolisiin hin dhoowwise waan dhoowwanis hin beeknu ergaan mana murtii nutti hin dhaqqabnee jedhanii didanii sagaleellee warrumaa dhiyeessaa bisaan iyyuu achi binnee hin kennina enneennaan nurraa fudhachuu didan. Hidhamuu gaazexeessitoota kanaa ilaalchisuun waajjira abbaa alangaa waliigalaa federaalaa gaafanneerra. Obbo Fiqaaduu Tsaggaa Daaroktireetii Daarekteera yakka qindaa'aa fi daangaa ce'uuti. Gaazexeessitoonni OMN dhimmoonni ittiin shakkamanii to'ataman jechuudhaan tarreessaniiru. OMN ጋዜጠኞች የተጠረጠሩበት እንደሚታወቀው የአርቲስት ሃጫሉን ሞት ተከትሎ gaazexeessitootni OMN kan ittiin shakkaman akkuma beekamu du'a artiist Haacaaluu Hundeessaa hordofuun OMN akka dhaabbataatti waamicha fincilaa geggeessaa ture jira. Callisaan galuun hin jiru dhaadannoowwan jedhan turanii jiru. Garuu kana bilbilaanis namoonni akka qindeessan hambisuun osoo danda'amu darbee jira. Kanaaf gaheen gaazexeessitoota kanaa maaliif kan jedhudha. Kanaan duras sosochii duulaa kan fakkaatu geggeeffamaa ture. Miidiyaa kanaan dubbiin jibbisiisaa darbaa tureera. Kanammoo kan gochaa ture gaazexeessitoota kanneen keessaati. Isa qulqulleeffataa jirra. Komii Abukaatoof maatiin wal arguu dhabuu kaasan ilaalchisuudhaan obbo Fiqaaduun yaadattaanu kennaniiru. Abukaatoon isaanii isaan argachuu qaba. Yoo kun hin taane ni qulqulleeffanna. Kanaan alatti garuu maatiin arguu hin danda'anii daangaa qabaa kan jedhame sababa weerara COVID-19 irraa kan ka'e. Kun immoo isaan qofaaf osoo hin taane hundumaaf kan taasifamaa jiru. Oduma wal fakkaatuun hoogganaa olaanaan paartii koongirensii federaalaa Oromoo kan ta'an obbo Dajanee Xaafaa erga poolisii Oromiyaatiin to'atamanii torban lamaan booda koomishinii poolisii Finfinneetiif erga dabarfamanii kennamanii guyyoota muraasa ta'uu kan ibsite intalli isaanii shamarree Simboo Dajanee
Adoolessa 14 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti obbo Dajanee Xaafaa vaayirasii koronaadhaan qabamaniiru jechuun hospitaala Eekkaa Kotobeetti geeffamaniiru jechuun nutti himamee jetti. Gaafa fadhaasaa deemiin gaafadhe gadda jechuudha. Gara sa'aatii jaarratti argeemte jennaan naguma kiyyaa jedhee uffatas nuuf deebise. Eddatti immoo kaleessa ganama gara sa'aatii 5 walakkaarratti yeroo deemu Dajaneen dhiyeessaa jennaan Dajaneen hojii qabateera takkaa eegaa nuun jedhan feestaalii wayii firitee dhufe maa'inni kunninna mana hidhaatti jijjiirra naan jedhanii achi deemaa jiran naan jedhe. Mana hidhaa eessaati jennaan isaanis sardumaa dhufanii baasanii dabalee booda mooraa mana barumsaati dabalee booda ambulaansii keessa geessanii maalin ambulaansii keessa maaliif galeen jedheen poolisii ishee tokko gaafannaan wanni geessu kotabee hospitaal kan jedhameera achi geessu naan jette. Dooktar Tokkummaa Dhaabaa abukaatoon obbo Dajanee hanga yoonaa bilbilaan obbo Dajanee argachuu akka hin dandeenyes ibsaniiru. Beektan kan Dajanee Xaafaa koronaan qabameera jedhamee akka fudhatamee deemame maatiin nutti himu nuun akka argachuu hin dandeenye. Inni immoo maatii isaatti guyyaa tokko dura qoratamee akka negatiivii ta'e himee akka ture nutti himu. Nu ammoo bilbilaanis akka maatiin qunnamsiisne haala akka mijannee maatiin isaa maal akka jirullee baruu hin dandeenye dhuguma. Hospitaala yakkaa jiru geessan jedhanii maatii wajjin waliin qunnamne abukaatoo wajjin waliin qunnamne fagootti isaa ta'u bilbilaanii. Abbaa Alangaa Federaalaatti Daarekteeriitiin Daarekteera yakka qindaa'aa fi daangaa ce'uu obbo Fiqaaduu Tsaggaa dhimma obbo Dajanee ilaalchisuudhaan yaadattaanu nuuf kennaniiru. ሕክምና ላይ ያለ ሰው እንዴት ነው የሚገናኘው የሚለው አንድ ነገር ነው የሚሆነው። namni ol dhaansa irra jiru akkamitti wal arga nama biraa waliin kan jedhu dhimma tokko yommuu ta'u inni lammaffaa immoo isaan shakkamtoota eegumsas gochuu qabna. Abukaatotni kan arguu qaban yeroo shakkamaan mana murtii deddeebi'aa jirutti malee haala mirga shakkamaa irratti waliin mari'achuu fi kan wal argan. Kanaaf nama wal dhaansa irra jiru ammoo abukaatoon akka hin mariisifne ifadha. Kan biraa immoo isaan shakkaman waan mana hidhaa jiraniif bilbilli isaanii isaan waliin hin jiru. Namni COVID-19 qabame ammoo nama biraa argee dubbisuu hin danda'u. Akka namoota COVID-19 shakkamanii hospitaala seenanii meeshaa wal quunnamtii fudhatanii seenan kun immoo ifadha. እንደሌላው ኮቪድ ፖዚቲቭ የሆነ ሰው የኮሚኒኬሽን ማቴሪያሎቻቸውን ይዞ ሊገቡ አይችሉም። በቃ ግልጽ ስለሆነ ማለት ነው። Gaazexeessaa Guyyoo Waariyoo Adoolessa 24 bara 2012tti beellamni kan qabameef yoo ta'u gaazexeessaa Mallasa Dirribaa fi namoota galmeessaarra jiraniif ammoo Adoolessa 21 bara 2012tti mana murtiitti akka dhiyaatan beellamamaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerraa. Hayyuu dura adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa eegee humna nagaa eegutti mana bahu dhowwee namalleen walti daanduu dhowwee jedhani guyyaa 10 keessa jiranidhaan. Obbo Daawud eeyyamaaf qajeelfama dhaabaa malee itti gaafatamtoota olaanoon paartii hagi tokko walga'iillee ta'anii jedhe VOA'tti. Ittaanaan obbo Daawud obbo Araarsaa Biqilaa dhimmi dhaabaatii fi miseensota keenyaa irratti mari'annee jedha. Himata obbo Daawud kanaa fi Koomishinii Poolisii Federaalaatii fi Finfinnee illee irraa deebiin argan. Dubbi himaan mootummaa naannoo Oromiyaa ammoo waan kan qubiin qabu jedheedhaan Tsahaay Daamtootu nu erge. Hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa erga humnoota nageenyaa mootummaatiin mana jireenyaa isaaniitii bahuu dhorgamanii har'a bultii 10 ta'uu Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif himaniiru. Akka isaan ibsanitti humnoonni nageenyaa bakka mana jireenya isaaniitti ergaman kunneen nageenya keessan eeguuf jechuun naannoo sana akka qubatan ibsaniiru. Poolisii irraati eegumsa naannoo kanaa goonaa mana keessa osoo taane fuuldura jechuudha. Nageenya keetiif jedhanii ajaji kun eessinirraa dhufee maaliif kuni barbaachise homaa waan naa himamin jiru. Egaa eegumsa moo'itu godhama jenneeti akkasumatti fuddee. Gaafa sana egaa anatu bahuu hin danda'u malee eegumsaaf egaa bahuu hin dandeessu nageenyaaf jedhanii ijoolleen hojii xumuramuu qabu ilma deddeebi'anii xumuratu mana koo seenanii ba'anii bara torbaan tokko jechuudha. Haa ta'uuti gaafa jula 24 torbee tokko booda jechuudha. Isa immoo mana bahuu hin dandeessanii jedhanii ijoollee mana waliin jirattuyyuu namnis alaa seenuu hin danda'u. Amminni dalagame hin jiru garuu akkasitti cufamneetu jirra jechuudha. Fanii nafe gaafa 24 sanarraatii jalqabee telefoonni koo
na jalaa ciccufamanii telefoona hin qabu guutummaa. Tolee obbo Daawud mee humnoonni nageenyaa mootummaa kun naannoo sanatti qubatanii akka isaan nagaa keessaniif mooraa keessan marsanii isin eegan kana isin qaama mootummaatiif gaaffii dhiyeessitaniittu moo akkanumaan mootummaan isin ramade? Nuti hin gaafanne duruu addee akka mootummaa nu ramadanii erga gaafa dhufneeti namni 4 lamaan ol jijjiiranii na waliin jiru. Isaan waliin egaa bakka hin dhaqu kana hunda haaluma nagaadhaan homaa rakkina tokko malee waliin jirra. Ammoo naallee akkasuma. Adoolessa 17 bara 2020 akka lakkoofsa faranjootaatti humnoonni nageenyaa mootummaa poolisiin federaalaa fi poolisiin magaalaa Finfinnee guyyaa sanaa qabanii hanga har'aatti akka naannoo mana keessanii marsanii jiran akkasin manaa hin baanillee akkasin dhorganii jiran kaaftanii jirtu. Dhimma kana ilaalchisuudhaan namoonni kun qaama mootummaatiin ramadamanii dhufuu isaanii nageenya keessaniif bakka isa buufatanii akka jiran wanti isin gaafattanii adda baafattan jira qaama mootummaarraa. Gaafanne kana gidduutti telefoonni jijjiite gaafa duraa itti dhaabnee warra ajaja nutti fidan waliin maanni hojii deemuun barbaada. Kana nu waamaa yookaan haala nu anjeessaa jedhanii anni gaafanne sitti deebinadanii natti hin deebisne warra ajaja dabarsan hin beeknu kaa'eenyu akka ta'e. Guyyoota 2 har'aaf kaleessa waajjira adda bilisummaa Oromoo Gullalleetti argamutti miseensonni gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo waltajjii gaggeessanii jiru. Waltajjii kana kan waamee fi kan gaggeesse immoo itti aanaa hayyu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Araarsaa Biqilaati. Obbo Araarsaanis miseensonni gumii sabaa maalirratti akka mari'atan akkas jechuudhaan ibsaniiru. Walga'iin keenya haaluma yeroo ammaan tana irratti haala dhaabni keenya keessa jiruu fi haala manni keenya keessa jiru irratti mari'achaa ture jechuudha. Guyyaa kaleessi jalqabnee irra xumuranne. Kunis keessattuu egaa artist Hacaaluun Hundeessaa ajjeefame booda miseensonni keenya qondaalonni akkasumatti hanga hoggona olaanutti hidhamanii turanii. Kanarrattis gadi faginaan laallee akkaataa walumatti qabatti bifa jilmaatiin namoonni kun hidhamuu hedduu ulfaataadha. Kanaaf mootummaa yeroodhaan qulqulleesseetiin akka hidhaadhaa nu baasu kanaaf ni gaafannaa. Wanni kun dafee furmaata argatu qaba kan jennu irrattis bal'inaan mari'annee turre jechuudha. Kan biraa immoo bifa waliigalaatiin uummanni keenya karaa nagaatti qabsoo karaa nagaatiin gaggeessuudhaaf addi bilisummaa Oromoodhaa egaa biyya seenee booda aanaalee keessatti godina keessatti waajjirri keenyas bakka adda addaatti cuccufamuudhaaf deeggartoonni keenyaas miseensonni keenyaas bakkoota hedduutti hidhamuudhaaf jira. Kuni yoo kanatti itti fufe balaa guddaadha qaba. Onniti gaati jalqabumaa karaa nagaatiin qabsoon inni dhufne karaa nagaatiin qabsoon kan waltajjiin siyaasaadhaa bal'atti guddan bifa waliigalaatiin akkuma afaan hin jabeessan barri bara araaraa bara nagayaa bara jaalalaa akkuma jabeessanitti hojiirra ooluudha qaba. Kaballeesse gaafattuun olaantummaan seeraa jiraachuun shakkii hin qabu nuti olaantummaa seeraa jettee amanna. Maqaa olaantummaa seeraatiin garuu mirgi dhala namaa akka miidhamne kana gara mootummaatiin illee yaadachiifnee hubachiifnee namni yoo balleesse mirgi dhala namaa uumama saniin eegamee fi sirnaan seerritti murtaa'ee dhugaa argatee yoonii fi hin deebiin akka bifa kanaa yootti fi haalli kun ulfaataadha kajuu miseensonni keenya kan kaleessa sadarkaa aanaaleedhaatti waajjira keessa hojjetanillee jiruuf jireenya isaanii gallakkisanii gariin miliquudhaan dhokatanii jiraachaa jiran gariin ammoo hidhaa jiran kana hunda hakaafnee bal'inaan haasofnee fuula dura mootummaadhaa wajjin nuti karaa nagaatiin qabso'aa turree. Qabsoo karaa nagaatiin murteeffannee dhufne kun maaliif hojjetama kajuu bal'inaan fuula dura rakkoon kun furamuudha qabaa walitti dhufeenyaan mariidhaan furamuudha qabaa kan jennu qabnaa jechuudha. Kanaaf bal'inaan gadi faginaan laallee jirraa jechuudha. Tole obbo Araarsu miseensonni gumii sabaa tokko akka ibsanitti waltajjiin kun seera qabeessummaa hin qabu. Hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaas quba hin qabanii gumiin sabaa buutuun illee irratti akka hirmaatuuf waamichi hin taasifamneef waan jedhu jira. Isin kana akkamiin laaltanii waltajjiin kun seera qabeessummaansaa akkamiin ibsitu isin? Nuti walgahii dhaabbataadhaan nuti walgahii hatattamaati. Kan miseensonni gumii sabaatti walgahan hatattama jechuun yeroo rakkoon si mudate yeroo qondaalli kee hoogganni kee walqallaanu jedhame hayyu dureen keenyaleen hojii guyyaadhaa socho'ee hojjechuu ammatti hin dandeenye kun hundinuu waan nama walgahii dhaabbataa sirnaan qabu san nama afachiisuu miti kun yeroo haalli akkasii mudatu qabsoo keenya keessatti baroota dheeraa hanga qabsaa'aas keenya kana keessatti dafee hoogganni murtii fudhatee dafee walgahee hammuma argame walitti dhufanii haala jiru kana gamaggamanii gara furmaannitti argamu irratti mari'atanii waa furuudhaaf carraaquun yeroo hundaa'u qabsoo dandamachiisuun barbaachisaadha jechuudha. Hoogganni olaanu yeroo sirraa hidhamutti miseensonni gadi yeroo hidhaman kana kun hundinuu dhiibba qabsoo irratti qaba. Uummanni ibsa barbaadaa deeggartoonni keessa alaa ibsa barbaadan yeroo akkasiisan dhaabni
hojii hedduu ulfaataadha jechuu. Kanaaf rakkina akkasiisan keessaa bahuudhaaf gara tokkotti furmaanni akka argamu taasisuudhaaf ammoo marii barbaachisa. Marii kanaaf nus walgahii yaamuun barbaachisanii haala kanatti walgahinya malee waan addaati miti jechuudha. Mee waltajjii isin kaleessaa fi har'a gaggeessitan kana hayyudureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa quba qabu? Qabxiilee isin irratti mari'attan isaanii wajjin walii galtaniittu? Lakki jalqabaa hayyudureedha wajjin haasofnee walgahii barbaachisaa, marii barbaachisaa, rakkootu jira. Rakkoo kana keessa namoonni illee gaafachaa jiranii walgahii nu haa taasisu jedhanii nu godhamu qaba jedhanii gaafachaa jiran. Kana maal goona jennee waliin haasofnee ni ta'a jennee walii gallee boodarra immoo konneekshiniin keenya addaan cituudhaan walitti hin deebiin malee jalqaba walqunnamnee anumaatu qaamaan bira dhaqee waliin haasofnee turre jechuudha. Obbo Araarsaa Biqilaa